Adaraa nam tokkotti illee hin dubbatin wayin siif himaa jaarre hedduun namaa. Dubbiin dubbii namni hundi osoo beekuu osoo hin beekinis irra deddeebiin fayyadamudha jechuudha. Namni nuti itti dubbannu sun nama ta'ee osoo jiruu ati immoo adaraa nama tokkotti illee hin dubbatin jechaa oolla. Maaliif akkas jenna? Maaliif akka namni biraa hin dhageenye barbaanna? Yoo dhagaan maaltu ta'a? Namtichi itti himaa jirru immoo akka inni nama birootti hin dubbanne akkamitti beekna? Dhoksaan gaafuma nu harkaa baatee dhoksaa ta'uun ishee hafe. Kana yoomillee hin dagatin. Namni yoomillee akkuma koo fi akkuma dadhabbii fi hir'ina mataa isaa qaba. Namni dhoksaa eeguudhaan addunyaa kanarra badhaasa fudhachuun beekame hin jiru. Kanaafuu hin gowwoomin. Bara baay'ee gowwoomneerra. Adaraa nama tokkotti illee hin dubbatin jenne namni hundumtuu akka dhaga'u ta'eera. Kunis jira. Gaafa namatti himtu kana booda adaraa nama baay'eetti himi jedhiiti waa itti himi malee nama tokkotti illee hin himin hin jedhin. Addunyaa kanarraa wanti dhoksaan himamee wanti himamuu qabu baay'een dhokateera. Addunyaa wal faallaa deemtudha. Addunyaa waan dhokachuu qabu mul'istu, addunyaa waan mul'achuu qabu dhoksitu. Adaraa nama tokkotti illee hin dubbatin jecha namoota baay'eetti dhoksaa dubbachaa oolla. Kun dubbii wal faallessuudha. Namni tokko dhaga'uu hin qabu taanaan namtichi itti himaa jirrus dhaga'uu hin qabu. Sababni isaas inni akkasuma jecha nama tokkotti hima. Namni tokko sunis akkasuma jecha nama tokkotti hima. Akkasuma dubbichi gurraachaa fi adii bira ga'ee dubbii ati afaan kee nama tokkotti dubbatte afaan addunyaa baay'eetti siif hiikama. Kanaafuu adaraa nama tokkotti hin dubbatin jechuun adaraa nama baay'ee biraan dafii naaf gahii jechuu ta'eera. Wanti akkasii namoota baay'ee cabseera ta'a. Kana adaraa nama tokkotti illee hin dubbatin hin jedhin. Yoo dandeesse qabadhuu taa'i. Yoo dadhabdes qabadhuuma taa'i. Guyyaa tokko dubbii dhoksaa jedhamu hiriyaa tokkoof qooddee guyyaa lammataa osoo namni sun biroon akka tasaa dubbatu dhaga'eera. Akkasumas nuti kan nama dabarsine kan dubbanne baay'ee qabna. Kanaafuu yoo danda'ame hanga namni sun si hubachuu siif baachuu danda'u qofa qoodiif. Isa caalu garuu ofii kee wajjin xumuradhu garaa keetti baadhu. Adaraa nama tokkollee hin dubbatin yaadni jedhu anaa fi si gidduutti haa hafu jechuudha. Dubbattee miidhamuu kee irra dubbachuu dhiisuu kee wayya. Mee hundumti keenya rakkina kana waan qabnuuf yookaan qabduuf hararraa eegallee shaakala of eeggachuu haa jalqabnu. Jabaadhu yaada kee wajjin araarami. Sana booda akkamittii fi eenyutti yoom dubbachuuf eeggachuu qabdu si barsiisaati.